Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii jaalala jirtu baga nagaan jiraattanii anaa jiraatu baga nagaan dhuftanii har'ammoo akka jiru kana qilleensi baay'ee tokko dhiqoo hirroobaa namatti hin tolulleedha. Haa ta'u malee mootu ho'a sanirra akkanuma wayya jechuudha. Samoona baay'ee tokko ho'a qophii wayii qabna baadiyyaa keessatti haala kanaan dubartoota taanee warra maatii qabu taanee wal geenne jechuudha. Baadiyyaa wayii deemnee kuni mana faranjii wayiiti jechuudha. Na Farihaan akka argitan kana piyaanoo mokkoraa jirti. Piyaanoo taphachuu yaalaa jirti jechuudha. Na baadiyyaan baay'ee tokko namatti tolti dhugaa as keessa jiraadhu si gooti. Sagalee galee ka'eetii irratti waraabee maaliif jennaan baay'ee tokko jeeqa jechuudha. Saniif balleessa isaa noormaali. Kana fakkaataa mana keessatti haala kanaan dabarsinee nyaanni akkuma isin argitan nyaata biyyoota baay'eeti hunduyyuu nyaata mataa isaa qabatee dhufe waan ta'eef baadiyyaatti gadi baa'uuf jechuudha. Karaa alaa ammaa kinoo alli kana fakkaataa bishaan biyya keenya hin fakkaatu kun yeroo matakka bishaan naannoo keenya jechuudha. Laga biyya keenya fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa waan biyya keenya jiru natti fakkaate jechuudha yeroo kana. Fiilingii addaa wayii kennaa Asiyaan kinoo gaarii keessa raftee jirti. Farihaan immoo tuyyuu rooba xiqqoo waan jiruuf xilaa qabatteerti. Xilaa qabachuu baay'ee jaalatti. Innaa akkana fakkaataa mukni kun bubbeerraa kufe jettee nutti himaa turte jechuudha. Faranjitiin takka seenaa isaa mukni kun bubbee dhufee kuffisee jettee jechuudha. Muka achiisu kan nutti himaarti seenaa isaa bubbeetu dhufeeti kuffisee jettee bubbee darbee jechuudha. Innaa wariillee argitanii hinoo sa'a lama. Waaw baadiyyaa biyya keenya namatti fakkaata miti. Biyya faranjii keessa baadiyyaan akkana waan jirtu namatti hin fakkaata dhugaa mamee yoo yaaddan kinoo namni hundi ijoollee qaba. Daawwadhaa itti bashannanaa baadiyyaa bareedduu tana Oromiyaa namatti fakkaatti. Egaa turtii gaarii.